Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu namoonni bilbila Samsung bitachuu barbaadanii fi yookaan immoo namoonni bilbila Samsung harkaa qabdan akkaataa ittiin bilbilli keessan baatiriin isaa oriijinaala ta'uu yookaan immoo oriijinaala ta'uu dhabuu akkaataa ittiin beekuu dandeessan, akkanumallee guutumaan guututti seensaroota bilbila keessanii kan akka maayikiroofoonii, kan akka kaameraadha, kan akka seensaroota adda addaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan guutumaan guututti bilbilli keessan oriijinaala moo oriijinaala miti bituu keessaniin duratti wanta kana beekuun murteessaadha. Keessattuu dhaggeeffattoota kan seensaroonni bilbila keessaniitii fi akkanumallee baatiriin bilbila keessanii oriijinaala ta'uu beekuun murteessaadha. Bilbila tokkoof wanti guddaan baatirii bilbila isaati jechuudha. Baatiriin bilbila keessanii oriijinaala moo oriijinaala miti bilbila bituu keessaniin dura beekuu qabdanii jechuudha. Akkanumallee namoonni bilbila harkaa qabdan already bilbila keessan harkaa qabdanii bilbilli keessan baatiriin isaa normaala moo normaala miti kan jedhu akkaataa ittiin adda baafachuu dandeessan. Kana kan gootan bilbila Samsung qofa irratti wanta anama isinitti agarsiisu kana qofatti fayyadamtanii ergasii immoo guutumaan guututti wantoota kanneen sirriitti sakatta'uudhaan adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun guutumaan guututti namoota bilbila Samsung harkaa qabaniif kan qophaa'edha. Warroonni bilbila biraas harkaa qabdan wanta kana bilbilli bilbila irraa garaagarummaa qaba waan ta'eef cheekkochuu ni dandeessanii. Garuu viidiyoon kun kan qophaa'eef warroota bilbila Samsung bitachuudhaaf yaaddan baatirii bilbila keessanii akkaataa ittiin cheekgochuu dandeessan. Oriijinaala moo oriijinaala miti, isa feekiiti moo isa sirriiti kan jedhu akkaataa ittiin adda baafattanii. Kana qofaa miti, guutumaan guututti bilbila keessan maal akka fakkaatu adda baafachuu ni dandeessanii. Amma steppiidhaan isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofumaraab. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan, YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaa. Video kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa duraan dursitanii dhaggeeffattoota kan baatiriin bilbila keessanii oriijinaala moo kan feekiiti yookaan immoo baatiriin bilbila keessanii sadarkaa kam keessatti ramadamaa kan jedhu beekuun murteessaadha. Bilbila bituudhaan duratti yookaan immoo warroonni bilbila bitanii harkaa qabdanis baatiriin keessan sadarkaa kam keessatti akka ramadamu isinitti agarsiisa. So kana gochuudhaaf dhaggeeffattoota kan bilbila keessan irratti qofa kan fayyadamtanii iskiriinii bilbila keessanii akkana qabdanii yoo ol harkiftan haala kanaan bakki sarchii isinii dhufaa jechuudha. Bakki sarchii kun isinii dhufa. Yookaan immoo iskiriinii bilbila keessanii qabdanii yeroo gad lakkiftan haala kanaan isinii dhufa. Bakka kana jechuun bakka aapoota bilbila keessan irratti argaman hunda sarchiitti gootanidha. So bakka kanarra dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti barreessitan Samsung jettanii Samsung members jettanii barreessitan. Ergasii Samsung members jettanii yeroo sarchi gootan aappiin kun isinii dhufa. Samsung members kan jedhu isinii dhufa jechuudha. Ergasii immoo aappiin kun bilbila Samsungidhaa ta'eef kan qophaa'edha. Bilbila Samsung hunda irratti iyyuu ni argama. So kaampaanii yeroo hojjetu asirratti kan qopheessedha jechuudha. Isarratti kilik gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma asirratti argattan Samsung members jedhee haala kanaan gara natti isin fudhata jechuudha. Aappiin kun bilbiloota Samsung tokko irratti hin argamu yoo ta'e eessa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti buufachuu akka dandeessanillee booda irra isinitti agarsiisa. Already kaampaanii Samsung aappii kana bilbiloota Samsung hunda irratti iyyuu fe'ee jira. Garuu bilbila keessan irra hin jiru taanaan akkaataa ittiin argattan isinitti agarsiisa. Gara fuula kanaatti erga dhuftanii booda Samsung members kan jedhu jalatti Dynotics kan jedhu jira. Dynotics kan jedhu kana irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Asirratti information baay'eetu jira. TP1 baay'eetu jira, ilaaluu ni dandeessanii. Garuu Dynotics kan jedhu kana irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. Sarchi godhee erga geesse wantoota sadiitu jira. Phone Dynotics kan jedhu ni argama. Akkanumallee app battery usage Dynotics kan jedhuu fi app safety Dynotics kan jedhu ni argama. Wantoota sadiitu isin dhufa. Kanneen keessaa Phone Dynotics kan jedhu isa jalqabaa irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemnaa jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan haala kanaan Phone Dynotics kan jedhu isin dhufa. Ergasii immoo information bal'aa asirraa argachuu dandeessa. Waa'ee bilbila keessanii, bilbilli kan keessan sadarkaa kam keessatti akka argamu, baatiriin isaa, seemiin isaa ni hojjetamoo hin hojjetu, sim kaardiin isaa ni hojjetamoo, power restartiin isaa, staatasiin isaa ni hojjetamoo, akkanumallee official softweeriin isaa ni hojjetamoo hin hojjetu, neetworkiin isaa mobaayila keessanii sadarkaa kam keessatti ramadama, seensariin isaa, touch screen wantoota bal'aa ilaaluu ni dandeessan. Akkanumallee bataniiwwan adda addaa ni hojjetamoo hin hojjetan. Akkanumallee touchiin, speakeriin, vibrationiin kana tokkoon isin kilik irra gochuudha ilaaluu ni dandeessan. Kaameraan isaa, maayikiroofooniin isaa, location accuracy isaa, wifi isaa, akkanumallee bluetoothiin isaa, fingerprintiin hojjetamoo hin hojjetu. Akkanumallee face recognition, akkanuma wantoota baay'eetu jira. Keebiliiwwan adda addaa, akkanumallee USB keebiliin ni hojjetamoo hin hojjetu. Kompiitara wajjin keessatti wal quunnamsiisuudhaaf yookaan laaptooppii wajjin wal quunnamsiisuudhaaf USB'n konnektarri murteessaadha jechuudha. So kanneen hundayyuu jechuudha dhaggeeffattoota tokkoon bilbila keessan irratti wantoota argaman, aappiiwwan argaman, seensaroota argaman waan ta'aniif
check gochuu ni dandeessan. An already baatiriin bilbila keessanii sadarkaa kamirratti argama. Bilbila tokko bituudhaan duratti baatiriin bilbila keessanii sadarkaa kamirratti argama kan jedhu beekuun murteessaadha. Keessattuu baatiriin bilbilaaf baay'ee murteessaadha. Wanta baay'ee cimaadha waan ta'eef akkaataa ittiin check gootan amma isinitti agarsiisa. Ergasii immoo baatirii status kan jedhu dhumarratti ni argattu. Baatirii status kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Gara baatirii statusii keessan itti ilaaltanii baatiriin keessan sadarkaa maal irratti argama. Akkuma asirratti argattan hunduma isirratti iyyuu normal kan jedhu ni argama. Live kan jedhu irratti akkuma asirratti argattan good kan jedhutu jira jechuudha. Baatiriin kan koo baay'ee originaalaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Good isiniin jedhe taanaan original, live kan jedhu fuulduratti good kan jedhu kun originaalaa jechuudha. Capacity yookaan immoo dhaggeeffattoota kan koo baatiriin bilbila kan kooti hangam akka baatullee capacity mega ampere meeqa akka baatu asirratti ilaaluu ni dandeessanii. Kan biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo warroonni bakka kanatti namoonni normal isiniin jedhu ni jira. Akkuma asirratti screen irratti argattan normal kan jedhu ni argama. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo bad kan jedhu ni argama jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo live isaa yookaan baatiriin keessan live isaa good kan jedhu yoo ta'e akka kan kooti kanatti baatiriin bilbila keessanii originaalaa itti fayyadamuu ni dandeessan yookaan immoo namoonni bitachuu barbaadan bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Al tokko fuulduratti yeroo deebitan akkuma asirratti argattan wanta isin test gootan right isiniif godha jechuudha. Tokko isaa wantoota kanneen test gochuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Fakkeenyaaf torchiin yookaan immoo baatiriin bilbilaa ni ifamoo hin ifu kan jedhu asirratti check gochuu dandeessan. Kaameraan keessan sadarkaa maalirratti akka argamu ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf kan biraa tokko immoo itti dabalee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf dhaggeeffattoota kan koo seemiin bakki seemiin hojjetamu inni hojjetu bilbila kana kan jedhu mee haa ilaallu. Seem kaardii jechuudha. Seem kaardii kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan check isiniif godha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma asirratti argattan seem kaardiidha. Ergasii immoo SIM kaardiin tokkoffaa normaala rakkoo tokko hin qabu. Akkanumallee sarfiisiin provaayidariin yookaan itti fayyadamaa jiru seemiin itti fayyadamaa jiru Itiyoo Telekoom kan jedhudha. Akkanumallee seemiin lammaffaallee normaalaa jechuudha. Rakkoo yoo qabaate garuu asirratti isinitti himaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Tokko keessa isaa akkanatti check gochuudhaan raayit isiniif godha jechuudha. SIM kaardiis wantoota adda addaa seensaroota adda addaa check gochuu ni dandeessanii jechuudha. Amma immoo aappii kana bilbila keessanirraa yoo dhabdan eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Salphumatti Play Store bilbila keessanii irra seentu. Ergasii immoo bakka search baarii Play Store kanarratti akka screen irratti isiniif barreessa kanatti barreessitan. Samsung members jettanii yeroo barreessitan jechuudha. Jalqaba irratti kan isin dhufu irratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argattan bakka kanatti argachuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota koo. Samsung members haala kanaan argachuu dandeessanii. Egaa dhaggeeffattoota koo salphumatti eessa argachuu akka dandeessanillee Telegram kan koorra isiniif kaa'aa linkii aappii kanaa jechuudha. Aappiin kun already bilbiloota Samsung hunda irratti ni argama. Check gochuudhaan irraa fayyadamaa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti godhatti deemna. Horaa bulaa.